saarii fi arwaa jedhaman isaan garuu mana keessatti najjeessu kana ani fooqii lammaffaarraa barree keessatti na qonnifanii na qaqqabu manatti qoricha adda addaa laatu jalaan baa jedheetan fooqii lammaffaarra utaale garuu guyyaan fooqii lammaffaarra utalu jalaa bahuu hin dandeenye dugdi keessa na cabe mormi keessa na cabe ejjechuu hin danda'u amma na fuudhanii mana hospitaalatti na geessanii hospitaalatti immoo na hidhanii torbee lama na guuteera qoricha adda addaa qoricha dhaayiduu na laaftaa jiranii qoricha najjeessu na laataa jiranii lubbuu kee na oolcha yaa uummata Oromoo odandeessan lubbuu kee na oolcha bakka nani jiru iddoo nani irra jiru lakkoofsa manaa turre lakkoofsa 314 lokeeshinii kiiroo amaan baankii BC jedhama kiiroo amaan baankii BC jedhama bakkeen isaa iddoon isaa lakkoofsi manaa lakkoofsa 1 lakkoofsa 314 jedhama lubbuu kee na oolcha isaan kan na godhaa jiranii amma mana hospitaala na baasanii mana biraatti na galchanii mana reeffatti na galchanii magarrajaa natti gallalanii isaan keessammoo nama lama narratti bitanii namni labaas malkan akkanumti na qaxaqaxaafamu sajaaraa narratti. Ayyaa carraa ijoollee shamarranii dhugaa rabbi guyyaadha guyyaatti rakkinumaa fi yaaddoo boo'icha ijoollee keenyaan ragaa oolutu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Nagaan siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii obboleettiin teessanii baga nagaa qabaattan isiniin jedha meelaa eekii godha ijoollee baay'ee bira haa ga'uun isiniin jedha. Egaa akkuma sagalee micayyoo kana dhaggeeffatta micayyoon kun dhukkubsachaa waan jirtuuf sagalee ishii baay'ee tokko hin dhageechisu. Isumarra dhaabadhee tana waa tokko akka isiniif galutti isiniif hima isiniin jedha. Micayyoon tuni kan jiraattu Joordaaniin keessa jiraatti. Joordaaniin keessa otoo jiraachaa jirtu bakki hojjechaa jirtu manni hojjechaa jirtu ta'uu fi didee mana san keessatti qoricha faana laatu waan adda addaa kana naaf kennu akkana hiduu fi nareebu reebicha amaa keessa jira innaa baqa du'a kiyya barbaadu gaaf kaanitti yeroo isaan kana naaf godhanii ani ba'uudhaaf otoo na deemaa jiru baqadhee otoo ba'uudhaaf deemaa jiruuti fooqii gubbaarraa kufee jetteetti kufee tana mormi koo na cabee akkasuma dugdi koollee na cabee jetti mormi koorree na cabee dugdi kiyya na cabee jira. Achi booda gara mana yaalaa na geessanii warrataniif qoricha nama ajjeesu faana kennu jecha jirti sagalee ishiirra waan dhaggeeffadhe qofan sinitti haasaa jira obboloota kiyya jechaadha. Inni qoricha naaf laachaa jiru ani immoo ammas lubbuun kiyya na keessaa hin baane isaan achi fuudhanii warrataniiti warroonni doktoroota mana reeffi jiru keessa na gashanii jetti. Micayyoon kun danda'ee dhaabadhee hin deemu akkasuma mormi kiyyallee miidhameera dugdi kiyya miidhamee jira danda'ee too garan itti socho'u hin jiru garan itti deemu hin qabu amma isaan ani lubbuun otoo na keessa jirtuutti kan mana reeffaa keessa na kaa'anii adaraa Oromoo kiyyaa adaraa namummaa adaraa Oromummaa walitti qabnu adaraa Itoophiyaummaa adaraa keessa rabbii keessan sodaadhati na dhaqabaa jettee jirti. Lokeeshinii ishiillee bakka lokeeshinii himtee jirti. Akkasuma immoo lakkoofsa waan ta'es dubbattee jirti. Lakkoofsa ishiirra dhaggeeffadhaa sagalee ishii kana jechaadha. Inna hiyaa obboloota kiyya ijoolleen biyya Joordaan keessa jirtan eeyuusin dhaqqabas eeyuusin gargaaras eeyuusin birmatas miti. Dhugaa dubbachuudha biyya sana keessatti namumti dhaqeetoo gargaaru hin jiru ijoollee keenya jechaadha. Namni dhaqqabullee hin jiru. Sababiin isaa biyyittiin biyya faafachaadha biyya rakkattuu biyya namni namaan naane daldalarree qabna daldalan keenya nu gargaaruu danda'a yoo jedhanis daldalan irree gargaaruu kan hin dandeenye isiniin jedha. Adaraa micayyoo kana warroonni akka tasaa ta'ee ala hojjetta yookiin bakkee hojjettanii ala mijataa qabaatan ta'eef adaraa akka viidiyoo kiyya kana dhaggeeffattaniin lokeeshinii ishiin jette sanirra dhaabadhaatii micayyoo kana dhaqaatii akkasuma araba ergitu araba yoo ergitan arabni dhaqeetoo baasa jechaadha.
taaskii ergitanii fi hadaraa akka baastan lubbuu micayyoo kana yoo duddis cabe yoo mormis cabe yoo gara biyyaa galtee biyyatti maatii ishii wallaannachuu danda'a waan ta'eef gaafa wallaannamte fayyuu dandeessi. Micayyoo tana amma akkatti fuudhanii akka ishiin jettutti reeffa keessa makanii otoo lubbuudhaan jirtu miicayyoon kun otoo lubbuu ishii jiru maal godhan garee reeffaa keessa kaa'u. Yaa Rabbii kiyya yaa carraa ijoollee keenya biyya ormaa kana keessatti dhugaa Rabbii mataan nu dhukkubeessiniin jedha. Oggaa mee akkamiin siniin jedha obboloota koo warri lubbuudhaan jirtan ammoo mallee warri sagalee koo kana dhaggeeffatan biyya kam keessa iyyuu jiraadha. Waan tokko isaan sin irratti hin eenyu jedhu taanaan akkaataa ittiin baatan dursa mijeeffadhaa. Mijeeffatan malee akkanumaan kaattanii yoo nan kaattanii baata yoo miidhamtanis namni sin gargaaru hin jiru yaa obboloota kiyya. Haala mijeeffadhaa ommuu deemtanis waaqayyo sinaa eegu rabbiin inni itti amanattan sinaa eegu. Garuu immoo yeroo baatanis akkaataa ittiin baatan akkaataa ittiin deemtan dursa mijeeffadhaa malee akkanuma yeroo kaattanii akkasittiin kuftanii miidhamtu jechaadha. Gaafa miidhamtan immoo biyya ormaa keessa jirtu biyya keessan keessa hin jirtan namni garagaree sin laalu hin jiru dhukkubsachuu dhiistanii waan fedhe odoo ta'ee biyyi ormaa waan takkitti garagartee sin laaltu jechaadha. Kanaaf yaa shamarran keenya waan hin dhaamsisinii qabu. Roonni rakkoo garaagaraa keessa jirtanii isiniif hin taane kan ta'e otoo akkasitti miidhama kana keessa hin ga'in adaraa keessa yoo danda'ame gara biyya keessanii galaa yaa obboloota kiyya. Ijoolleen keenya baay'ee isaaniiti kan bilbila hin qabne kan sattuu beekuu hin dandeenye du'anii jiranii isaaniillee waggaa meeqa turaniillee jechaadha. Carraan ijoollee keenyaa kun ani akkam akka ta'eetuma maqaa kuni dheekkamsa ta'uu keenya kun ani waa sana dhiba gizee tokko gizeen akkasitti itti yaadee tolaaluu maal taanan akkas ta'an jira dhugaa rabbiiti waa ijoollee keenya kanaa yeroo yaadochaa. Kuni kana jedha kuni rakkinadha kuni hin qabamee tumama viidiyoon ijoollee keenyaa amma ana bira baay'eetu jira. Ijoolleen na biratti sheer godhan jechaadha. Kaan na tuman jedhanii boo'u. Kaan immoo baqashii keenya dhoowwatan jedhanii boo'u. Kaan immoo waan baay'eedhaan ijoolleen keenya dhiphachaa jiru biyya Joordaan keessatti jechaadha. Joordaan keessatti baay'ee rakkachaa jiru. Ijoolleen immoo amma gara Beeruutiin illee dhufuuf jiru yoo xiyyaarri kan deemu ta'e jedhan illee hin jiru. Maatti godhuu ijoollee biyya tana lamaan otoo dhufuu baatanii gaariidha. Akka kootti gaariidha. Biyya nageenya illee hin qabne waa barbaade yoo ta'e nageenya hin qabani. Kanaafiyyuu biyya kana otoo dhufuu baatanii gaariidha. Biyya ijoolleen keenya fakkeenyaaf Dubaay keessa akkasumas Suudii keessa irra ijoolleen dhiiraa hin jiru. Ijoolleen tokko rakkatan taanaan ijoolleen dhiiraa kun dhaqqabuu danda'u. Ijoollee baay'ee jira dhugaanuyyuu kanan beeku jechaadha. Biyya Joordaan keessa itoo biyya Beeruutiin keessa jedhee hin jiru ijoolleen dhiiraa badaa hin jiran. Joordaan immoo tokkumayyuu hin jiran garuu Beeruutiin kana keessa hin jiru jara sodaatu jira malee jechaadha. Kanaaf akkasii siniin jedha yaa obboloota kiyya rabbiin keessa sinaa eegu obboleettii kana adaraa keessan akka sagalee ishii dhaggeeffattan namoonni keessi keessa sin dhukkuba yoo jiraate dhugaa sin dhukkuba jedhee yaada. Obboleettii kana gargaara gara biyyaa akka galtu siniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatoomaa like share godhaa. Roonni arra mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa yeroo gaarii naaf qabaadha rabbiin kadhadha lafa jirtanitti akkuma amantii keessanitti turte gaarii amma viidiyoo biraa